waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota dammeetu akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii nagaa dagala akka nagaan ufaateef galanii ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaa waaqayyo waaqa jiraataa isa gara keenya garee keenya ta'e haa eebbifamu kabajamu ulfaadhaa baga nagaan nuftan nooraa isiniin jedheera hunda keessanii noo hordofuuf kan taatanii waaqayyo nagaa guddaa isaa isiniif haa baay'isuun jedha. Har'ammoo sagalee waaqayyo waliin barachuudhaaf isinti sagalee waaqayyo qabadhee dhufeera. Waaqayyo gooftaan inni barsiisaa sirrii ta'e nama barsiisuu nama qajeelchuu lafa dadhabanii nama kaasuu wajjin jira. Karaa barbaade waaqayyo hin dubbata isa dubbatee waan hundumaa gochuu danda'a waaqayyoodhaan galateeffanneetu. Dubbii waaqayyo waliin hin dhaggeeffannaa hin baranna waliin hin dubbifannaa waaqayyo gooftaan immoo guddaa baay'ee si galateeffannaa. Waaqayyo abbaa keenya amanamaa kabajamaa waaqa hundumaa dandeessu samaayin teessoo kee lafti kun hojjetamee lagee kan ta'e hundumayyuu ofii keef kan uummatte ati waaqayyoodha. Maqaa yesuusiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Dhaloota hundumaa kan gargaartu lafa mijatuuf lafa mijanne hundumaa keessatti kan namaaf dhaabbattu kan namaaf dubbattu kan nama gaggeessitu ati waaqayyoodha. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee waaqa irratti lafa irratti bara baraatti haa kabajamu. Ammas yaa waaqayyo gooftaa sirraa dhaga'uuf sirraa barachuudhaaf dubbii keessa qajeelchaa isa sirrii isa ta'e miila namaatiif ibsaa kan ta'e bara namaatiif gaggeessaa dhugaa kan ta'e fayyisaa sirrii kan ta'e barachuuf fuula kee jirra. Maqaa gooftaa yesuusiin ati nu barsiisi. Warra dhaga'an dubbichas immoo hojiirra oolchan warra akka dubbichaatti jiraatanii jireenya dhaalan anaaf dhaloota kana taasisi. Waan gootuuf ulfaadhu kabajame eebbifame galanni ulfinni guddaan waaqaaf lafarratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Maqaa gooftaa yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama dhaloota dubbii isaa dhagahu dhaloota dubbii isaattis jiraatu waaqayyo anaaf sinaa taasisu. Obboloota koo dubbii sagalee waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa keessaa waliin hin laallaa. Sagalee abdiitiin sagalee jabinaatiin waaqayyo gara namaa hin dhufa. Sababni isaa namni innaa abdii isaa waaqayyoodhaan godhatu hin mucucaatu. Wanti inni abdate wanti inni qabate yookiin immoo wanti inni itti of gate tokko waaqayyo yoo ta'e waaqayyo anaaf maalii jedhee yoo adda baasee bare ta'e namni bara isaa keessatti hin gufatu hin cabuddoo maleetti siin hafu. Waaqayyo ulfaatu sagalee waaqayyoo macaafa faarfannaa 23 akkas jedhanuuf hin dubbisa guutummaa isaa. Waaqayyo tiksee kooti anumaa hin dhabu inni marga lalisaa keessaa akkan boqodhu hin godha. Gara laga itti aara galfannaattis nageessa inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaaf jedhee daandii qajeelaa irra na gaggeessa. Ani bowwaa dukkanaa'aa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirta. Ulee keetii fi dhaabbanni kee ana hin jajjabeessa jedha hanga lakkoofsa 4tti lakkoofsa 5 irraa kaasee deebiinuuf nan dubbisa. Egaa waaqayyo gooftaan macaa jalqabuma irratti maal jedha dubbiin kuni Daawit namni waaqayyo namni lafa gadiitii waamamee waaqayyo gooftaanii mootii gochuudhaaf dibee kaasetu bara haryatamu keessatti iddootti haryatamni guddaan irra jiru irratti akkas jedhee waaqayyoodhaan hin dhaadata. Namni waaqayyo tiksu karaarraa hin badu bineensaan hin nyaatamu dabarfamee hin kennamu. Sababni isaa tiksee isa tiksu sanatti isa amanamaadha. Akkas jedhe namni kun waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin sodaadhu. Haleluuyaa Yesuus gooftaadha. Homaa hin gaafa waaqayyoodhaan tifkaman gaafa barruu harka waaqayyoo irratti of gatanii hamaan dhufuu danda'a garuu sin argatu. Mandaruma nyaatame mandaruma liqimfame keessatti waaqayyo nama baraareetu nama jiraachisa. Waamichi namarra jiraate akkasuma eegumsi waaqayyo dhuguma waaqayyo tiksee kootidhe lubbuu amanatu waaqayyo bineensatti dabarsee hin laatu. Aniifati warra bineensaan nyaatamnu miti. Maqaan waaqayyo ulfaatu inni lubbuu anatti hin deebisa dhiifama. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu hin godhaidha. Marga lalisaa naadoo iddoo bareedaa iddoo namatti tolu iddoo boqonnaa qabu iddoo nagaa qabu iddoo macamummaan hin jirre iddoo sodaa bir'anaan hin jirre keessa akkan boqodhu ana hin godhaa jedheetu kan inni waaqayyoodhaan of jaju waaqayyoodhaan dhaadatu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhuguma waaqayyo gooftaan warra isatti of gatan warra isatti of laatanii bara hamaa keessatti gaariitti gaggeesse gaariitti jiraachise wanta gaarii sooree barruu isaa amanamaa irrattis baateetu itti kabbummaa isaatiin wajjin ta'eetu geessaa jechaadha. Maqaan waaqayyoo ulfina guddaa argatu. Gooftaan haa kabajamu. Inni lubbuu anatti hin deebisaa maqaa isaaf jedhee daandii qajeelaa irras na gaggeessa jedha. Maqaa isaatiif jedhee sababni isaa situ tikseen koo isaa
ani sirritti of gateera jennee waaqayyo tiksee koote waaqayyo of gatan taanaani hamaan nama argachuu hin danda'u. Inni immoo maqaa isarratti of gatte sanaaf jedheetu hamaatti dabarsee sillaatu. Qajeelaarra nama gaggeessa waaqayyo. Waaqayyo gooftaatti of gatanii salphachuun hin jiru, qaana'uun hin jiru. Nama hin qaanessunni. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu jedha. Haala hin mijanne keessa. Yerootti jireenyi addunyaa kanarraa namatti dukkanaa'u hin jira. Dhabanii namatti dukkanaa'uu danda'a. Karaa baay'eedhaan fayyaa dhabuun jira. Jireenyi jiraatanii yerootti namatti dukkana fakkaatu jira. Haa ta'u iyyuu maleechi keessa iyyuu bowwaa dukkanaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Dukkanichi sun haalli jiru suni wanti gara namaa dhufe suni amma biyya lafaa kana keessatti asittiin tiksee amanamaa ta'uusaa karaa hundumaatti gargaaruusaa daandii qajeelaarra gaggeessuusaa karaa wanta hundumaa hin dubbata dukkaatti. Har'a dubbii kana nuti immoo ofii keenyatti fudhannee yoo ilaalle biyyi lafaa kun dukkana qaba, rakkina qaba, waan nama nyaatu baay'ee. Kanarraa kan si tiksu waaqayyo gooftaa maccaa isa ta'e amanattu ergattutu si tiksee si baraara. Karaan irra deemanii jajallina baay'ee qaba, bu'aa ba'ii baay'ee qaba, mucuca baay'ee qaba. Karaa sana irratti gaafa waaqayyo nama qajeelchee bu'aa ba'ii wal qixxaatee ni jajallataan sirratee inni qoraatta'an immoo harka waaqayyooti. Waaqayyo gufuu ulfina isaaf hin taane dura namaatii kaaseetu nama ceesisee nama dabarseetu ulfina isaa nama agarsiisaa jechaadha. Maqaan waaqayyo ulfaatu, waaqayyo kabaja guddaa haa argatu. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Wanta ga'a abowwaa dukkanaa keessa yoon adeeme iyyuudha. Hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Sababni isaa haalli mijanne baay'een sodaachisaan baay'een jiru keessattiin namni waaqayyoodhaan qabu sodaa hin qabu. Sababni isaa isarratti of gate beeka. Waaqayyo gaafa nama gargaare namni nagaatti ba'ee nagaatti galuu danda'a. Nagaatti jiraachuu danda'a. Haalli keessa jiru haalli dhaloota baay'ee liqimsa hin liqimsu nama waaqayyoodhaan amanatu. Nama waaqayyo irratti of gatu. Nama waaqayyo tiksee kotee dheessa irratti of dhiisu. Haalli dhaloota liqimsa isa liqimsuu hin danda'u. Anaaf si liqimsuu hin danda'u. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu, haa kabajamu. Gooftaan maccaa ulfina guddaa argatu. Yesuus gooftaadha. Anumaa hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirta. Uleen keetii fi dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu jedha. Gaafa waaqayyo dhaabbata namaa ta'e, hirkoo namaa ta'e, amanannaa namaa ta'e, kufaatiin garmaleen hin jiru. Cabni garmaleen hin jiru. Badiinsiif salphinni garmaleen hin jiru. Hamma kanan taanetti garuu akkuma argaas dhaga'aas jiru. Dhaloota baay'eetti nan adeematoo jedhu karaatti naafatee to'afu argina. Dhaloonni baay'een nan argatoo jedhu utuu yerootti jaamu argina. Dhaloonni baay'een nan dhagaa sirriidhatoo jedhu karaarraa yerootti kaatu argina. Isa kana garuu hundumaa keessatti namni dhaabbatee waaqayyoodhaan eeggatee waaqayyotti of gatee baricha moo'ee jiraata. Barichi sanbitu bara bitee jiraata malee. Bara bitaa malee barri isin hin bitinaadha sagalee waaqayyoo. Warra bara bitanii jiraata waaqayyo naaf ishinaa taasisu. Lakkoofsi 5 akkas jedha. Utuma warri ana cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koos guutee irraa dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaa kee fi arjummaan kee ana duukaa hin bu'a. Guyyoota kana hundumaas mana waaqayyoo keessa nan jiraadha. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Utuma hammeessitoonni hariyattoonni warri dhiiban jiranii akka maaddii isaaf qobsu. Dhadhaa ejersaatiinis immoo akka mataasaa dibu. Xoofoon isaas immoo irraa hafee akka dhangala'u hin dubbata. Sababni isaa jalqabatti waamicha waaqayyootu irra jira. Ergama waaqayyootu irra jira. Har'a tarii waamicha waaqayyootu irra jiru. Ergamni toos irra jiru. Ergaa baattee too jirtu tuffatamuu, jibbamuu, fudhatama dhabuu wanti baay'een jiraachuu danda'a. Karicha kutuuf illee haalli mijachuu dhiisuu danda'a. Garuu waaqayyo gooftaan maccaa warruma har'a gidduutti fudhatama dhaban gidduutti ulfina namaaf laateetu ayyaanaaf simboosa namarra kaa'eetu guyyaa inni itti ulfinaan mul'isu jira. Kanaaf warri turanii isa eeggatan warri gara isaa ilaalan jireenyi isaanii gadi bu'aa dukkanaa'aa salphattaa deemu otoo hin taane ulfaataa kabajamaa deemu. Jireenya keenya keessattiin waaqayyoon duwwaa amanachuu, waaqayyoon duwwaatti of laachuu, waaqayyoon duwwaa irrattis of gatuu, isa duwwaa abdachuu, isa duwwaa kadhachuu duwwaatu anaafis siifis biyyaafis dhaloota hundumaaf furmaataadha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'u namni kana godhe hin salphatu abadan hin salphisu waaqayyo. Ulfina agarsiisa. Ulfina yaadame sana biraan ga'a.
maqaa waaqayyoo galata guddaa haa argatu. Egaa sagalee waaqayyoo keessattiin iddoo baay'eetti ati anaaf akkas kan jedhu wanta baay'ee jira. Waaqayyoo fayyina kooti ifa kooti kan jedhu immoo macaafa marfannaa 27 keessatti akkas jira. Lakkoofsa tokko kaasee nuuf nan dubbisa. Waaqayyoo ifa kooti fayyina kootis yoos immoo eenyu nan sodaadharee. Waaqayyo da'oo jireenya kootiiti eenyuun durattiin phirphira maree. Warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatan warri na cunqursanii fi warri diina kootii ana irratti yommuu ka'an ofuma isaaniitii gufatanii hin gufuu jedha. Haalleluuyaa, Yesuus Kiristoos gooftaadha. Iddoo sida dubbifan yookiin 23 keessatti jalqabuma irratti Waaqayyo tiksee kootii. Iddoo kanatti immoo Waaqayyo ifa kooti fayyina kootis yommus immoo eenyu nan sodaadharee. Waaqayyo da'oo jireenya kootiiti eenyuun durattan phirphira maree. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namni tikseessa Waaqayyoon godhate hamaan kamtuu lolli kamtuu waraanni kamtuu karaa kamiinuu ajandaa banatee humna haareffatee yoo dhufe raawwatee nama sana argachuu hin danda'u. Sababni isaa beektu dallaatti ijaaramee jirutu tiksee dhaabatee tiksutu isa jabaa hunda gararraa jirudha. Isa hundumaa moo'eedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf namni sun hin qaqqabamu, hin rukutamu, hin qabamu. Inni tikseessa Waaqayyoon erga godhate erga Waaqayyo tikseessaa ta'eefi anaaf isin kan tiksu Waaqayyoodha. Guyyaa kana keessatti dhugumaan dhugaatti kan nu balleessuu barbaadu baay'eetu jira. Akkuma dhuga baatii baay'eerraa hubannu warra Waaqayyootti namanne yookiin Waaqayyoodhaan hin dhugeeffanne seexanni baay'inaan harka isaa keessa waan jiruuf hin barbaadu. Garuu warra hojii isaa deeganii warra dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhaga'an amanan fudhatan jireenya bara baraatiif yookiin jannataaf qophaa'an jannatichatti kan galleef ofii isaatiif abiddi bara baraa isaaf qophaa'ee waan jiruuf garsanatti dhaloota fudhachuudhaaf dukkanatti dhaloota harkisuuf hin hordofa balleessuu barbaada. Garuu Waaqayyo Waaqa jiraataa amananni isarratti of ganne isatu tiksee kooti nuti jenne taanaan ofirratti isa tiksee keenya ta'e sana moosifne taanaan inni sun isa kaleessa samiirraa gad darbatameedha. Ijoolleen Waaqayyoo isarrattiin aboon laatameeraaf aboon anaaf isiif laatameera. Maqaan Yesuus yoo jette galmaaf masaraa seexanaa bittinneessita jijjigsita malee si tuquu hin danda'u diinni si argachuu hin danda'u. Kellaa biddaa tanaaf isinitti ijaaramee jira. Ergamoonni Waaqayyoo marsanii buufatanii naannoo keenya jiru. Tikseen keenya Waaqayyoodha. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gooftaadha. Ameen. Iddoo kanatti gaa Waaqayyo ifa kooti fayyina kooti. Namni iddoo baay'eetti yerootti dukkanaa'u akkamittan as keessaa ba'a. Jireenya natti dukkanaa'ee deemsi koo nan jalqabe malee karaa ga'een dhaabbadhee garatti goru wallaalee jedha. Namni Waaqayyoon qabu garuu garatti godhu hin wallaalu. Adeemsa isaas immoo jalqabatti nafu yookiin walakkaa ga'ee hin danqamu. Sababni isaa isa qabatee ba'ee isa amanatee ba'e sanatu nama jalqabsiisee nama xumursiisuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo galata guddaa argatu. Namni yerootti dhukkubsatee maaltu na fayyisa dafee yerootti abdii kutatu jira. Jireenya abdii kutannaa guddaa keessa yerootti galu hin argama jechaadha. Kuni maalidha? Waaqayyo irratti of gatuu dadhabuu namaa. Waaqayyo fayyisaa ta'uusaa amanuu dadhabuu namaa. Waaqayyo hunda danda'a. Waaqayyo hunda danda'a. Sagalee Waaqayyoo keessatti Iyyoob namni Waaqayyoo amantoota amantii kiristaanaa duwwaa yookiin immoo pirotestaantii yookiin pheenxii duwwaa kan hordofan duwwaa utuu hin taane amantii biraallee kan qabanii obsa Iyyoobiif kennite naaf kenni jedhanii yerootti kadhatan hin dhageenya. Iyyoob karaa baay'eedhaan qorameera. Karaa baay'eedhaan ba'aan baay'een isarra ga'eera. Argatamni baay'een isarra ga'eera. Jireenyi isaa itti dukkanaa'eera. Gaddi guddaan jireenya isaa rukuteera. Waan qabu hundumaa dhabeera. Fayyaa isaa dhabeera. Haadha manaa qaama isaa taateen jechi irraa hin eegamne gara isaa dhufeera. Waan inni isheerraa hin eegne akka jajjabeessituuf eegu otoo hin taane faallaa wanti baay'een gara isaa dhufeera. Hiriyoota isaarraa waan isa jajjabeessan otoo hin taane waan isa cabsan waan hamilee isaa tuqan baay'een isaan jedhameera. Garuu inni Waaqayyo gooftaan maccaa inni jalqabattis qalbii isaa yaada isaa beeku. Inni jalqabattis akka inni Waaqayyoodhaan sodaatu beeku. Qajeelaa ta'uusaa inni kaleessa dhugaa ba'eef yeroo inni qoramu keessattis akka inni isa hin ganne qoramni sun argatamni sun darbannaan hammi sun hundumtuu irra ga'e akka inni Waaqayyoon gadii duuba hin deebifne in arge Waaqayyo yeroo argetti immoo eebbasaa dhalasaa dachaadhaan Waaqayyo gooftaan maccaa
hillaateef yeroo sanatti gaa iyyoo dhaabbatee akkas jedhe waa'ee kee kaleessa gurraa hin dhaga'ee ture amma garuu ijaan hin arge waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu amma beekeera. Haleluuyaa. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Waan hundumaa jechaadha. Hundumtuu harka waaqayyoo jira. Gaafa dhukkubsannu waaqayyo fayyisuu akka danda'u beekuun dirqama keenyaadha. Gaafa rakkannu bal'inni guddaan dura keenya akka jiru beekuun dirqama keenyaadha. Maaliif harka waaqayyoo keessa jira waan ta'eedhaaf kan ijoollee waaqayyoof ta'u immoo hundinuu maalidha harka waaqayyoo keessaadha. Wanta harka waaqayyoo keessaa hin taane anaaf sirratti hin ta'us nuufis ta'uu hin danda'u. Yoo nuu ta'es gaarummaa hin qabu. Nuufis hin ta'in. Inni si biraa ta'ee ulfina qabeessa naga qabeessa. Wanti waaqayyoo biraa ta'ee ulfina qabeessaaf naga qabeessa. Wanti waaqayyoo biraa hin taane immoo har'a namatti fakkaatellee jireenyi namaa kan itti hamacamu, barri namaa kan itti abaaramu, jireenya jiraatu otoo hin taane jireenya bakka waaqayyoon hin gammachiisne ati eebba keessatti hin argine keessatti haara hin galfanne keessa jiraachuudha. Waaqayyo isa kana anaaf isin haa oolchu. Waaqayyo nuun haa baraaru. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo gooftaan maccaa dubbiin kee yookiin gaggeessaa kooti. Dubbiin waaqayyoo gaafa gaggeessaa jireenya namaa ta'e namni maalirra deema daandii jireenyatti geessitu karatti ishee dhiphaa sana qabatee jira jechaadha. Gaafa garuu yaada waaqayyoo dubbii waaqayyoo keessaa ba'ee namni ifa keessa otoo hin taane dukkana keessa jira jechaadha. Waaqayyo dukkana keessa deddeebi'u nuun haa baraaru nuun haa oolchu. Hammayyuu dhaloota dukkana keessa jiran jireenyi keessa jiran ifa kan itti fakkaatu naga qabeessa kan itti fakkaatu kanuma duwwaadha jireenya kan jedhanii waaqayyo lafa dukkanaa sana keessaa lafa fooliinsaa waaqayyoottis namattis hin tolle keessaa dhaloota hundumaa gara jireenyaatti gara karaa isa dhiphaatti gara mootummaa waaqayyootti galuutti waaqayyo dhaloota sassaabee haa fidu. Dhaloonni gaafa isa amanatan isarratti hirkatan waaqayyo tiksee kooti jedhu. Maan sodaatan sodaan qaban sodaama tokko malee deddeebi'u. Waaqayyo waan amanannaa isaanii godhataniif yeroo dhibeen garaagaraa wanti baay'een baay'atu waaqayyo fayyina kooti. Haleluuyaa. Yeroo dukkanni lafa kanatti uwwisoo waaqayyo ifa kooti. Anaafsiif dukkana limixii fakkaachuu danda'a addunyaan kun. Waan baay'ee baatee dhufuu danda'a addunyaan kun. Garuu anaafsiif waaqayyo ifa keeti ifa kooti. Warra amanee fudhateef waaqayyo dhuguma ifa isaati. Daawwittu kaleessa waaqayyo ifa kooti fayyina kootiidha. Har'a garuu anatu jechaa jira. Waaqayyo ifa kooti fayyina kooti. Akkasuma immoo naaf ta'a siif ta'a. Gaafa amantee fudhatte maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Gaafa ifa fi waaqayyoon godhatan gaafa fayyina fi waaqayyoodhaan godhatan maalidha? Eenyuun durattuu sodaachuun eenyuun durattuu perperamuun raafamuun hin jiru. Tarii lolli karaa baay'ee jiraachuu danda'a. Hin jiru miti. Seexanni dirree lolaa baay'ee qabdi. Dirree moo'ichaa garuu tokko hin qabdu ijoollee waaqayyoo irratti. Tokko hin qabdu. Kanaan booda xumureera dhumateeraaf kufaatiidha jedhee qopheessuu danda'a. Akkasaatti. Garuu ijoollee waaqayyoo biraan naa ga'u inni tiksee isaanii ta'e, inni fayyina isaanii ta'e, inni ifa isaanii ta'e, inni jireenya isaanii ta'e, inni isaan eegu. Haleluuyaa. Inni Israa'eliin eegu hin rafu hin mugedha sagalee waaqayyoo. Inni naaf si eegu situ rafamu gamadee natu rafamu gamadee waaqayyo hin rafu hin mugu. Nu eega nu gargaara nu gaggeessa nu wajjin jira waaqayyo. Takkaa nu salphisee hin beeku. Takkaa nu qaanessee hin beeku. Nu qaanessuufis nu salphisuudhaafis nu waamne. Seexanni loleetu xumureera kanaan booda dhumateeraaf jedha. Waaqayyo gooftaan immoo harkaa fashaleessee harka duwwaa galcha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Abdiin kutatu malee seexanni kiristaana lolu. Garuu abdiin kutatu deddeebi'ee karaan argadhaa jedhee kisaaraa galaa oola. Anaaf si loluun diinaa kisaaraadha isaaf. Nu garuu gara waaqayyootti nu buta, ulfinatti nu buta, guddinatti nu buta. Diinni nama dhiibu ulfinatti nu buta malee nu salphisu. Salphannu maqaa waaqayyoo ulfina guddaa argatu. Waaqayyo eebbifamu. Warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatani. Warri na cunqursanii fi warri diina kooti ana irratti yommuu ka'ani. Ofuma isaaniitii gufatanii hin kufu. Haleluuyaa. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatani. Warri na cunqursanii fi warri diina kooti ana irratti yommuu ka'an ofuma isaaniitii gufatanii hin kufuudha. Egaa seexanni ajandaa baay'ee qopheessuu danda'a. Karaa baay'eedhaan nyaatamuu keenya, awwaalamuu keenya, kufaatii keenya eeguu danda'a. Garuu kan inni argu ulfina keenya argeetu garaan isaa gubata malee nuun hin salphannu. Waaqayyotu faana jira waan ta'eedhaaf gufatanii kufuudha.
gufannaa keenya eegu, awwaalamuu keenya, salphina keenya eegu, garuu ulfina keenya argu. Ofiif gufatu, kiyyoo siif kaayate seexanni ofuma isaatiif gala. Nu garuu Waaqayyoon yaadaa fakkii kanarraa qabu ulfinaa gara ulfinaatti nu dabarsa maqaan isaa eebbifamu. Lakkoofsi 3 akkas jedha, lolli ana marsee yoo buufate iyyuu garaan koo hin sodaatu. Lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani hin shakku. Ani Waaqayyo waan tokkicha nan kadhadha, isa argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaaluu, mana qulqullummaa isaa keessatti isa yaadachuudha jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan maccaa ulfina guddaa argatu. Egaa Waaqayyoo kadhata namaan namaaf deebisa. Utuma diinni marsee dhaadatu, utuma diinni karaa baay'ee lolu iyyuu namni Waaqayyoo kuni bara jiraatu keessattiin mana Waaqayyoo keessa jiraachuudha deebuunsaa. Iddoo Waaqayyootti argamu, mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa ulfina Waaqayyoo ilaalaa dabarsuudha kan inni dheebotu jechaadha. Waaqayyo gooftaanis kadhata namaaf laata. Gaaffii namaaf deebisa. Waan ati kadhattu Waaqayyo siif kenna. Yoo yaada qajeelaadhaaf waan ulfina Waaqayyoof ta'u siif mana kee jireenya keef dhalootaaf ulfina ta'u eebba ta'u yoo ta'e Waaqayyo siif laata. Kadhata qajeelaa, kadhata nama qajeelaa Waaqayyoon nagaadha miti. Nama qajeelaan naan nuti karaa Kiristoos Yesuusiin qajeelummaa arganne. Isatu jireenya keenyarraa cubbuu isa ta'e ba'aa isa ta'e hundumaa nurraa kaasee qajeelummaatti akka jiraannuuf Kiristoostuu nuuf darbee gatii kanfale. Gatii sana kaffaluu hin dandeenyu. Otoo gatiidhaan namni hin fayyadee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuun hin barbaachisuu ture. Sababni inni gara biyya lafaa dhufeef gatii sana baasuu waan hin dandeenyeef karaa raajotaa fayyuun hin danda'amne, karaa baay'ee yaalameera, karaa lubootaatiin fayyuu hin dandamne, namni gatii baasee fayyuu hin dandeenye, cubburraa of eegee fayyuu hin dandeenye. Garuu inni al tokkicha oolaa haraaraa ta'ee nuuf laatame suni nuuf fayyina ta'ee qajeelota jedhamnee karaas akka waamamnuuf nu gargaareera. Warra amananiif ergaa sirriif qajeelaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warri namanni immoo ammayyuu dukkana yookiin firdii jala jiru jedha dubbiin Waaqayyoo. Firdii jalaa sana baasee Waaqayyoof haa galatu. Warri firdii jala jirus immoo firdii jalaa baanee ificha isa gara biyya lafaa dhufe sana isa gara isaatti akka baqannu Waaqayyo naaf isin haa gargaaru. Ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufe. Biyyi lafaa garuu dukkana waan taateef, hojiin ishees dukkana waan taateef gara ificharra gara dukkana ificharra dukkana fo'atanii gara dukkanaatti yeroo deebi'an in argama. Sabni dukkana keessa jiru immoo firdii jala akka jiru dubbata sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo gooftaan dhaloota hundumaa addunyaa kana keessatti argaman hundumaa bifa fakkaatti isaatti kan uummate. Hundumaaf du'e nama tokko qofaaf miti. Garuu warra amanee fudhatetu fayye malee. Kanaaf dhaloonni hundumtu akka fayyan kadhata dhaloota sagalee kana dhagaanii ta'uun dirqama keenyaadha obboloota koo. Waaqayyo gooftaan maccaa ammayyuu nan jedha dhaloota hundumaa haa fayyisu, dhaloota hundumaa haa hiiku. Dhaloonni hidhamee jiru, dhaloonni ba'aa baatee jiru, dhaloonni gaaffiin itti baay'atee jiru hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni guddaan lafaaf haala jiran hundumaatti ta'uuf karaa baay'eetti dhaloonni ba'aa baatee deema. Otoo Kiristoos boqonnaa namaaf laachuu beekanii ba'aa baatanii ittiin hin rakkatan. Sababni isaa sagalee isaa keessatti dubbateera. Isin warri ba'aan isinitti ulfaate dhamaatanis kan dadhabdan gara koo fidadhaa kottaa. Erga jedhee dubbatee gara isaa dhufuun boqonnaa argachuudha, ba'aa jiru buufachuudha, aara galfachuudha, jireenya argachuudha, eebbifamuudha. Jireenya foonii lafa kanarratti eebbachira. Waaqa irratti mootummaa Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Warra firdii jala jiranii miti nuti. Warra birmaduu baaneedha. Kiristoos amanachuun birmaduu ba'uudha waan ta'eedhaaf maqaan Waaqayyoo galata guddaa argatu. Egaa Waaqayyo gooftaan maccaarra akkasumas jedheera. Ani tiksee keessanii ati immoo amanii Waaqayyoo tiksee kooti jedhee fudhadhu. Gaafa tiksee kootitti Waaqayyoodhaan amanattee ganama lafaan naa kaatu Waaqayyo tiksee kooti. Guyyaan kun anaaf guyyaa moo'ichaati. Waaqayyo dura koo ba'eera itti gaafa baate wanti dura kee tarreeffame karaa baay'eedhaan dura keetii ka'a. Isa arraba qaratee garkee dhufu arraba isaa qabuudhaan isa yaada hamaan sitti dhufu yaada sana Waaqayyo gooftaan maccaan hidhuudhaan Waaqayyo karaa hundumatti si wajjin ta'a. Kanaaf dubbii isaati of dura buusuun dubbii isaatiin gaggeeffamuun dubbii isaa dhagahuun hidhaa baay'ee jira. Gaafa jireenyi kee dhiphina dhibee gaaffii baay'ee keessa haala dukkanaa keessa Waaqayyo fayyina kooti, Waaqayyo ifa kooti, Waaqayyo nagaa kooti, Waaqayyo jireenya kooti. Dhabus argadhu sani mucaasaati. Gaafa nuti jenne seexanii dhugaadhaan nu gadhiise jireenya keenyarraa hin baqata. Deddeebi'anii karaa baay'ee qoramuun jiraachuu danda'a.
hin jiru miti. Garuu mo'icha nurratti hin argatu obboloota koo. Jilba keenya hin buusu. Jilbi keenya jabaateetti fuula Waaqayyoo dhaabbachuu danda'a. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo galata guddaa haa argatu. Gooftaa galateeffannaa sirratti dubbii Waaqayyoo yeroo hundumayyuu karaa kanaan darbee hin dubbatama. Dhaloota dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf dhimmamu. Dhaloota dubbii Waaqayyoo dheebotu. Waaqayyoo anaaf isin haa taasisu. Bara amma keessa jirru kana keessatti waan baay'ee dhagahama. Dhaloonni kamiin caalaatti dhagahuu barbaada. Feeni dhalootaa isa kamii jedhee namni madaalee dhaabbatee ilaale parsantii 100 keessa sagalee Waaqayyoo dhaga'uu namni dheebotu 5 fakkaata. Waaqayyo gooftaan maccaanuu naa fayyisu. Warra dhaga'uudhaaf dubbicha dhaga'uudhaaf ariifatanii dheebotanii Waaqayyo nuun haa taasisu. Ulfaataa haala ulfaataa sadarkoonni jiran baay'inaanii waan ulfaataa deeman wayii fakkaata. Waan baay'ee namatti tolu namatti fakkaachuu danda'a waan alaan mul'atuuf miti yaada fuuraa keessa taa'anii gaafa tilmaamame namni dubbii Waaqayyoo kana sitti dhiisee waan biraa sitti barbaada. Garuu kan barbaachisu kan durfamuu qabu. Ganamas guyyaas galgalas foon keenya kanaaf akka jabaannuuf akka humna argannuuf maal barbaanna? Nyaata soora barbaanna. Bishaan yeroo gara yerootti barbaanna. Dubbii Waaqayyoo garuu lubbuu keenyaaf amman barbaanna. Otootti yaadnee gaariidha. Dubbii Waaqayyoo soora lubbuuti. Lubbuun keenya keessa keenya jirtu gara Waaqayyoo waan deemtuufi yaadni ishee yeroo hundumaa gara yaada Waaqayyootti hidhamuuti. Waaqayyo naaf isin haa gargaaru. Yaada qalbii keenya haa banu. Dubbicha dhagaanii warra itti jiraatan, warra dhaga'uudhaaf ariifatan, waan ta'ummoo warra dhaga'ani. Waaqayyo naaf isin haa taasisu. Waaqayyo hunda keenya fayyaanaa baay'isu. Waaqayyo jawaan hundumaa ulfa. Maqaan kee haa eebbifamu. Kabajami ulfaadhu. Laa Waaqayyo gooftaa dubbii kee kana Waaqayyo kan nu keessaa funaanuu barbaadu. Sumburbuteettiin seexanaa. Laa Waaqayyo Waaqa jiraata. Maqaa Yesuusiin qilleensarra lafarra taa'ee sammuu dhalootaa to'achuu kan barbaadu. Yeroo hundumaa summii kan facaasu qilleensa kanarraa lafa kanarraa haa hidhamu. Jilba namaa kan buusu yaada namaa kanatu abidda Waaqayyo Waaqa jiraataatiin haa nyaatamu. Qilleensi kun abiddatti ta'u. Lafti kun abiddatti ta'u. Dubbiin kun abiddatti ta'u. Dubbiin kee Waaqayyo Waaqa jiraata. Billaa gara lamaan qarame caalaatti qara qaba jedha. Abidda keetiin Waaqayyo qilleensa kanarraa waan harca'uun malu harcaas. Abidda keetiin waan qilleensa kanarraa gubachuun malu gubi. Harka kee Waaqayyo gooftaa. Harka Waaqayyo harka raaraa. Harka Waaqayyo Waaqa jiraata. Lafaa nama kaasu. Harka jabeessee nama dhaabu. Harka Waaqayyo nama gaggeessu. Waaqarraa nuuf hiixadhu. Anaaf dhaloota kana harka qabi. Karaa hundumaatti nu gargaari. Nu gargaartaa ulfaadhu. Kabajami eebbifame maqaa Yesuusiin Waaqayyo sinaa eebbisu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.